Kana beektuu laatam timirri sunnaa yookaan karaa ummata muslimaa ta'uu qofa osoo hin tahin fayyaa saayinsii mirkanaa'edha. Timirri faayidaa baay'ee akka qabu ni beeytanii laatam. Timirri gosa muduraa fayyaaf baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa isa tokko. Timirri kaarboohayidireetii, viitaaminii, albuudotaa fi aantiyoksideent garagaraan kan badhaadheedha. Faayidaa isaa keessaa muraasni tokko madda anniisaati. Timirri gosa fuduraa baay'ee ol kaaloorii hedduu of keessaa qaba. 2 fayyaa sammuuf keessattuu dhibee alzimeerii ittisuuf. 3 fayyaa lafee fi ilkaaniif. 4 fayyaa garaachaa fi gogiinsa garaa ittisuuf. 5 furdina qaamaa hir'isuuf. 6 haadha ciniinsuu irra jirtuuf turtii ciniinsuu xiqqeessuuf. 7 dhibee alarjii namarraa ittisuu yookiin xiqqeessuuf. 8 fedhii qunnamtii saalaa dabaluuf. 9 bullaa'insa nyaataallee ni si'eessa. 10 dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuuf. 11 fayyaa rifeensaaf rifeensi akka hin haphanne takkaa rifeensi akka hin buqqaanne gargaara. 12 fayyummaa narvii ni dabala. 13 fayyaa kaleef. 14 fayyaa fi miidhagina gogaaf. 15 dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaamaallee ni cimsa. Chaanaala YouTube Farree Podcast subscribe gochuun dagatinaa.